Akkam jirtu barattoota, maqaan koo barsiisaa Taarriqany Abdiisaan jedhama. Barnoota fiiziksiinii karaa yuutuubii isin barsiisaa jira. Akkuma beekamu gaaffii intaraansii bara 2014 yookaan immoo 2015 kan nuti hojjechaa jirru. Gaaffii sadaffaa irra geenyeerra jechuudha. Gaaffii sadaffaa akkas jedha. Which of the following is true about satellite motion? Kan armaan gadii keessaa kamtu dhugaadha? Waa'ee sochii saatalaayitii irra kan jiru nan dubbisame. A satellite moving closer to the earth takes longer time to complete one revolution than a satellite farther from the earth. Saatalaayitoonni lama dacheetti naanna'aa jiruudha. Saatalaayitiin dacheetti dhiyaatee naanna'uu marsaa tokko xumuruudhaa fi yeroo dheeraa itti fudhataa kan isaa dachee irraa fagaatee jiru jedha. Soba kun seera Kepler's law ka jedhu keessatti pilaanetoonni yeroo aduutti naanna'an. Pilaanetoonni yeroo aduutti naanna'an yeroo aduutti dhiyaatanii saffisi isaanii ni dabalaa. Kana jechuun inni aduutti dhiyoo jiru jechuudha. Pilaanetiin dafee marsaa sana xumura naanna'ee, inni aduurraa fagaatee jiru immoo yeroo aduurraa fagaatan immoo saffisi isaanii suuta jedha. Kanarraa maal hubanna? Pilaanetiin aduurraa fagaatee jiru marsaa isaa aduutti naanna'ee xumuruu fi yeroo dheeraa isa fudhata jedha. Asirratti immoo maal jedha? Isa aduutti dhiyoo jirutu yeroo dheeraa fudhata jedha. Sobaa jechuudha. B. For two satellites moving around the Earth at equal orbital radius, a heavier satellite has larger speed than a lighter one. Saatalaayitoota lama fageenya walqixaa irratti dacheetti naanna'an keessaa abbaa ulfaatinni isaa guddaa ta'etu saffisi isaa guddaadha jedha. Kun immoo kunis sobaa. Ilaa foormulaan amma asirratti teessee jirtu kuni foormulaa ittiin saatalaayitiin tokko yeroo dacheetti naanna'u saffisan ittiin deemu kan ittiin argannudha. Kunoo speed of satellite is equals to square root of G'n kuni gravitational constantidha. M'in kun immoo mass of the earth satti naanna'aa jiran jechuudha. Hirii R'n immoo fageenya isaan irraa socho'aa jiran dacheerra. Kanaaf egaa saatalaayitoota lamaan kana keessaa warra dacheetti naanna'aa jiran kana keessaa reediyesiin isaan fageenya isaan irratti naanna'aa jiranii waluma qixa dacheerra. Kanaaf akka jedhu abbaa hanga guddaa qabutu dafee saffisaa jedha. Kun sobaa. Maaliif ennaan? Kun akkuma foormulaa kanarraa hubannu saffisi saatalaayitii kan inni irratti hundaa'u hanga ofii isaanii irratti utuu hin ta'in hanga dachee irratti hundaa'u. Kunooti. Speed of satellite is not depending on the mass of a satellite. Hanga saatalaayitii sanaa irratti hundaa'u hin ta'in hanga dachee sanaa irratti hundaa'a. Fageenyi isaanii walqixa, hangi dachee isaan itti naanna'aa jiranis walqixa. Kanaaf saatalaayitiin inni guddaas inni xiqqaas saffisni isaanii waluma qixaa jechuudha. Akka kanaatti malee saatalaayitii hanga guddaa qabutu saffisi isaa dabala utuu hin ta'in kanii saffisi isaanii irratti hundaa'u dachee itti naanna'aa jiran sana hanga isaa irratti hundaa'a waan ta'eef hangi lachuu isaaniiyyuu kan dachee irratti hundaa'a. Reediyesii fageenyi isaanii walqixa waan ta'eef saffisi isaaniis walqixa malee isa guddaatu caala miti. Soba. C irra kan jiru for equal orbital radius a satellite around the earth has a smaller speed than a satellite about a moon. Kun immoo akkas saatalaayitoota lamatu jiru asirratti isa kan jedhaa jiru. Tokko dacheetti naanna'aa jira, tokko immoo addeessatti naanna'aa jira. Isa dacheetti naanna'utu saffisi isaa xiqqoodha jedha. Kun immoo isa kan addeessaarra. Kunis soba. Maaliif yoo jenne akkuma amma asirratti ilaalle kan saatalaayitiin tokko saffisi isaa hanga waan itti naanna'aa jiru sanarratti hundaa'a. Inni dacheetti naanna'aa jiru hanga dachee irratti hundaa'a. Inni addeessa irratti
inni addeessarraa naa jiru immoo hanga addeessaa irratti hundaa. Kanaafiyyuu mass of the earth is greater than mass of the moon. Hangi kan dachee kan addeessaa ni caala waan ta'eef saffisiisii akkuma kana isa dacheetti naanna'utu saffisiisaa caala malee kan addeessaa miti. Soba. Deebii daarra kan jirutu ta'a natti fakkaata jedhannee ilaalla. A satellite closer to the earth is faster than a satellite farther from the earth. Akkuma sa'aarratti ilaalleedha kun immoo saatalaayitii lamatu ammas jiru. Tokko lachuun isaanii dacheetti naanna'aa jiru. Isa dacheetti dhiyaatee jirutu ariitiinsaa saffisaa isa dacheerraa fagoo jirutu jedha saatalaayitiin. Kun dhugaadha. Maaliif jennaan akkuma irratti sila ibse ani darbe inni dacheetti dhiyoo jiru dafee marsaa sana xumuraa. Karaa biraa immoo saffisii yeroo inni dacheetti dhiyaatu yookaan pilaanetoonni yeroo aduutti naanna'anii saffisi isaanii yeroo itti dhiyaatan ni saffisaa, yeroo irraa fagaatan immoo suuta jedhu. Kanaaf saffisi kan isa dacheetti dhiyootu jirutu ariitii qabaa jechuudha. Kanaaf deebiin isa daarra jirutu dhugaadha jechuudha. Barattoota yoo gaaffiin anammas ni ibsaa oolee isin rakkise kun lakkoofsa bilbilaa kooti. Karaa kana na gaafachuu dandeessu. Yoo telegiraamiin ta'es kunooti Taarraqany Abdiisaa kan jedhu. Warri carraan kun isin qaqqabe kana argattanii itti fayyadamaa jirtan miiltoo keessaniif sheer gochuu akka hin daganne. Warri argattan kun immoo akka inni dafee isin qaqqabu saabskraayib gochuus hin dagatinaa. Thank you very much.